Wangeela gooftaa keenya yesuus kiristoos isa qulqulluu isa yohaannis caafe. Boqonnaa 2 lakkoofsa 1. Cidha Qaanaatti ta'e. Guyyaa sadaffaatti immoo kutaa biyya Galiilaa mandara Qaanaatti cidhi tokko ture. Haati Yesuusis achi turte. Yesuusii fi bartoonni isaa cidhichatti waamamanii turan. Daadhiin waynii duraa dhumnaan, daadhii waynii hin qaban jettee Yesuusitti himte. Yesuus immoo, haadhoo, maaliif hojii koo keessa lixxaree? Waa gochuuf yeroon koo ammallee hin geenye jedhee deebiseef. Haati isaa yommus warra achii ergamaniin, waanuma inni isinitti himu godhaa jetteen. Warri Yihuudootaas seera ittiin ofii isaanii qodaa isaaniis qulleessan qabu turan. Kanaafis gaanii dhagaa 6 tokkoon isaa hamma liitira 80 hamma 120 kan fudhatu achiin dhadhaabatu. Yesuus yommus jaraan, bishaan gaanota kanatti guutaa jedhe. Kanaaf isaan hamma afaaniitti guutan. Kana booddee Yesuus, buusaatii isa cidhicha geggeessutti geessaa isaaniin jedhe. Isaan yommus itti geessan. Namichi bishaan isa daadhii ta'e sana mi'eeffatee ilaale. Daadhichi eessaa akka ba'e warra bishaan guure sanatu beeka malee namichi hin beeku ture. Yommus dhirsa misirroo ofitti waamee, silaallee akka amala biyya kanaatti namni hundinuu daadhii waynii isa gaarii dura kennee erga keessummoonni quufanii daadhii isa laafaa fida. Ati garuu daadhii isa gaarii hamma ammaatti keesse ittiin jedhe. Yesuus milikkita agarsiise hundumaa keessaa isa jalqabaa kana Qaanaa Galiilaatti hojjete. Ulfina isaa mul'ise. Bartoonni isaas ittumaa isatti amanan. Kana booddee Yesuus haadha isaa, obboloota isaatii fi bartoota isaa wajjin gara mandara Qifirnaahomitti gadi bu'e. Garuu guyyaa baay'ee achiin bubbule. Yesuus mana qulqullummaa keessaa warra bitee gurguru oofuu isaa. Ayyaanni Faasikaa warra Yihuudootaa geenyaan Yesuus gara Yerusaalemitti ol ba'e. Mana qulqullummaa keessatti namoota iddoo sana ta'anii sangoota, hoolota, gugee gurguran warra horii callaa gegeeddaranis arge. Yommus inni quncee irraa qaccee dhaatee hunduma isaanii, hoolota isaanii fi sangoota isaanii wajjin gad isaan oofe. Horii warra horii gegeeddaranii in bittimse, gabatoota gadi galagalche. Warra gugee gurguranis immoo, kana keessaa gadi baafadhaa, mana abbaa kootiis mana bittaa gurgurtaa hin godhinaa jedheen. Yommus bartoonni isaa, hinaaffaan mana keetii na guba jedhamee isa caafame yaadatan. Kana irratti Yihuudoonni waan ittiin kana gochuu dandeessu mul'isuudhaaf, milikkita maalii nu agarsiiftaa jedhanii isa gaafatan. Yommus Yesuus deebisee, mana qulqullummaa kana jigsaa, ani immoo guyyaa 3tti deebisee isa nan dhaabaa isaaniin jedhe. Yihuudoonni immoo, mana qulqullummaa kana ijaaruun isaa waggaa 46 fudhate. Ati immoo guyyaa 3 keessatti deebistee isa dhaabdaaree jedhanii gaafatan. Yesuus garuu waa'ee mana qulqullummaa yommuu dubbate, waa'ee dhagna ofii isaa dubbachuu isaati. Kanaaf bartoonni isaa erga inni du'aa ka'ee booddee waa'ee isaa kanaaf dubbachuu isaa yaadatan. Waan macaafni jedhe dubbii Yesuus dubbates in amanan. Yesuus garaa hamaa hundumaa beekuu isaa. Yeroo inni ayyaana Faasikaaf Yerusaalem turetti namoonni baay'een milikkita inni godhe arganii isatti amanan. Inni garuu namoota hundumaa gaarii godhe waan beekuuf amanee isaanitti of hin dhiifne. Inni ofii isaatii garaa namaa keessa kan jiru waan beekuuf kan biraa dhufee waa'ee nama tokko isatti himuu hin barbaachifne.